السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتك كوجم تودا في جالة لمتون هردفتون برسا ما الحمد لله نجا كوت نجا إنك يخنجر الله كوجادا بكجرت مرة سنجا إجا واتوتن كيا برم سرّا كنا كيسة تواني نسمبرسيسو حالا نمو واتساب بدان بلوكا سنجو ده دبسو سدان ده سنة نسمبرسيس إجا كم بيك كمو نمي تكو إجا واتساب بدان بلوكا نما غده namni buluka godhame sun jechuudha dubbisuu hin danda'u jechuudha hamma namichi buluu godhe sun buluka irraa hiiku jechuudha si galee dubbisuu hin danda'u kan bayya egaa akkuma beekamu namni tokko egaa waatsaappiidhaan buluka sin godhe nama buluka sin godhe san gonkumaayyuu dubbisuu hin dandeessu jechuudha si galee yoo namichi buluka si godhe sun sirraa hiike malee garuu har'ani haala nama san deebitanii namni sun yoo daruurii taate yookiin waan nama sin dhibu hoo taate deebitanii sammuu keessan hojjechiiftanii dubbisuu dandeessan isin barsiisa yookiin isin agarsiisa jechuudha si galee yoo ani wanni sun nama daruurii nama isin barbaachisu tokko yoo jaalallee keessan haa taatu yookiin jaartee sana haa taatu yookiin jaalallee keessan yookiin dhaamsa daruurii tokko yoo itti himuu barbaadan jechuudha si galee nama fedheefuu haa ta'u nama sanirraa yoo rakkina qabaatanii nama san dubbisuu barbaadan haala itti dubbisuu dandeessu namni isin barsiisa. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala kiyyaaf haarawwataa tan baga nagaan dhuftan jechaa YouTube chaanaala keenya subscribe godhachuun dagatinadha. Yeroo subscribe gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira gahuuf mallattoo notification san kilik itti godhuudhaan ol ka jettu irratti gochuun dagatinadha. Akkasuma barumsaan garaadhaa isin darbe YouTube chaanaala keenya irra seenuudhaan waan isin dhibee barachuu dandeessanii barumsi keenya yoo isin tole viidiyoo keenya laayik gootanii nu jajjabeessuu hin dagatinadha. Egaa gamanummaan nama WhatsAppidhaan buluka isin godhe haala deebisanii dubbisuu dandeessan isin barsiisan afaan turaan hordofaa isin jira. Egaa daawwattootaan kiyyaa nama WhatsAppidhaan buluka isin godhe deebiftanii karaan itti dubbisuu dandeessan jechuudha. Sammuu keessan yoo dallasiiftan baay'ee tokko salphaadha jechuudha ni galee. Amma namni tokko yeroo WhatsAppidhaan buluka isin godhe maal gochuudha qabdanii akkuma isin jedhamu sun yaani nama daruurii barbaadan tokko yoo ta'e jechuudha ni galee. Maal godhuu qabdan jechuudha fakkeenyaaf namni yeroo buluka isin godhe lakkoofsa abbaa buluka isin godhe sanii hiriyaa keessan tokkotti kennatan ni galee. Lakkoofsa abbaa buluka isin godhe san hiriyaa keessanitti kennitaniiti yeroo hiriyaa keessanitti kennitan hiriyaan keessan lakkoofsa san sajjalee gurubbiidhaan walirratti sinidha sini galee yeroo gurubbiidhaan walirratti sinidhe nama buluka isin godhee fi si walirratti gurubbii hidhe jechuudha sini galee achi booda yeroo gurubbii san kireetii godhee gurubbii sanidhe inni hiriyaa keessanii sun jechuudha inni lakkoofsa itti kennitanii gartee gurubbiidhaan walitti sinidhe sun jechuudha inni abbaa buluka si godhe sanii walitti si hidhe jechuudha gurubbii liiftii godhatee bahe jechuudha ni galee yeroo inni liiftii godhatee bahe amma kanaaf eenyu namicha buluka isin godhee fi situ hafa jechuudha si galee achi booda nama san akka barbaadate dubbisuu dandeessa jechuudha odoo nam tokkollee isin dhageenye jechuudha si galee namichi inni gurubbii hidhe liiftii godhatee baha achi booda isin lamman qofatu hafa jechuudha si galee egaa haala kanaan nama buluka isin godhe salphumatti namni sun daruurii yoo taate dubbisuu dandeessanii jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyya isinii gala jeetan abdii qaba. Barumsa keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haarawaa yoo taatan sabiskiraayib godhachuun dagatinadha. Barumsa keenya isinitti ture viidiyoo keenya laayik godhaan jajjabeessa. Barumsa birootti naga walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma. Waan isin dhibe komentii jalatti nu barreessa.